tokkoof tokko yaa Oromoon qabsoo siyaasaa Oromoo keessatti wanti himamu shiniggaan lafa seenaa jedhamee himama. Hayyoonni Oromoo ku amantiidhaan gargar hin baanu jedhaniit yeroo isaan itti dhumatan hoggansa adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Hundi isaanii bakka tokkotti tokkummaa Oromoo agarsiisan. Guyyaa dheeratti Oromoon walitti dhufanii sangaa tokko waliin qalanii waliin nyaatan ka biyya keessatti amantiin garagaraa waliin nyaachuu hin dandeenye tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jecha. Har'a hayyoonni keenya kun hundi isaanii kutaa ganda lagaa fi amantiidhaan osoo waliin qoonne dhaaba addaa garaagarummaa dhaabaa qabaniin osoo adda waliin qoonne hundi isaanii waliin ta'anii kan miseensa dhaabaa ta'ellee kan miseensa dhaabaa hin ta'inillee garaa beelaatiin yeroo nyaata guyyaa 13 lagatan tokkummaa Oromoo kanaa ol wanti namatti himu maali? Isaan kun yoo dhumatanillee wanti isaan Oromoof dhaabamaa jiran Oromoo tokkummaa keessan jabeeffadhaadhaan. Oromoo tokkummaa keessan malee wanti isin baasu hin jiru jabaadhaadhaan. Tokkummaan Oromoo bifa kanaan cimuu qaba. Abadan diin ergamtoonni nafxanyaa Oromoo amantiidhaa fi Oromoo lagaan adda qooduu akka hin dandeenye eenyullee beekuu danda'uu qaba. Abadan yoomillee taanaan Oromoon kaayyoo nafxanyaa yookiin ajandaa nafxanyaatiin mataa gadi hin qabatu. Yoomillee taanaan Oromoon ajandaa nafxanyaatiin adda qoodamee qe'ee isaa keessatti ilmaan nafxanyootaa filannoodhaaf uf qopheessa. Oromoon filannoodhaan ala bahee qe'ee isaa irratti hin jiraatu. Ni jiraata. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo na waliin jedha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filannoon ala godhamanii ilmaan nafxanyoota Oromiyaa keessatti filannoof deemuun abadan dhumneet banna malee hin danda'amu. No election without representation. No election without representation. No election without Oromo. No Ethiopia without Oromo. No Ethiopia without Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Abdi Ragaza. Free Abdi Ragaza. Free Gambachu Ayana. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. US, stop supporting the killers. Is US, stop funding Abiy Ahmed. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Free Oromia. Free all of us. Free all of us. Free ilman Oromo. Mal barbana. Nuti enyu. Who are we? No justice. No justice. You say no peace. No justice. No justice. No justice. No justice. No justice. Thank you. No justice in Oromia. No justice in Oromia. Who are we? What do we want? Jirtu.
fayyisee jabaadhu qeerroo teenna Oromummaan dhiiga kenna. Oromummaan dhiiga kenna. Oromummaan dhiiga kenna. Jawaar kenna Oromummaan dhiiga kenna. Oromummaan dhiiga kenna. Oromummaan dhiiga kenna. Who are we? Who are we? Who are we? I can't hear you. Who are we? What do we want? What do we want? When? 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 Abi must go. Who must go? Who must go? Who must go? Abi must go. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, beat him too. Down, down, beat him too. Down, down, gurgura too. Down, down, gurgura too. Who are we? Who are we? What do we want? What do we want? What do we demand? Justice. What do we want? What do we want? When? When? Malfena. 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 Yamfena. 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 Stop. Stop. Funding. Funding. Ethiopian government. Stop. 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 Funding. Funding. Ethiopian government. Who are we? What do we want? What do we want? What do we want? When? When? Hey, hey, ho, ho, Abiy must go. Hey, hey, ho, ho, Abiy got to go. Who must go? Who must go? When? 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 Jirada. Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Jiraadha. Oromoo warreen Jawaar Mohammed wajji biyyatti mootummaa Itoophiyaa dhiiga saanii dhaabna warri jaanarran ta'eessa jiran warreen biyya keessatti Jawaar Mohammed wajjiin akkamitti millions of Oromos fuula dura dhaabbatanii isaa wajji qabsoo godhan irra jiran isaan gagaraa goran akkasimi gagaraa goranimi abbaan garaa ni dhabama. Abbaan garaa ni dhabama. Abbaan garaa ni dhabama. Jawaar Mohammed haa jiraatu. Jawaar Mohammed haa jiraatu. Hidhamtoonni keenya haa jiraatan. Hidhamtoonni keenya haa jiraatan. Jawaar Mohammed Nelson Mandelaadha. Jawaar Mohammed Nelson Mandelaadha. Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Haamileen cabsina. Oromoo jirtu. Haamileen cabsina. Oromoo jirtu. Haamileen cabsina. Hibbo. Hibbo. Jawaar Mohammed Oromoodhaaf maali? Goota Oromooti. Jawaar Mohammed Oromoodhaaf maali? Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Shuggut Galataa Oromoodhaaf maali? Goota Oromooti jaa. Mikaa'el Booranaa Oromoodhaaf maali? Mikaa'el Booranaa Oromoodhaaf maali? Hibbo. 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 Hibbakkaa Rabbi biraan taatee yoo dubbiin tiyya dhugaa taate Jawaar Mohammed Oromoodhaaf maali? Goota Oromooti. Goota Oromooti. Baqqala Garbaa maali? Baqqala Garbaa maali? Hamzaa Booranaa maali? Mikaa'el Booran maali? Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Haamileen cabsinaa. Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Haamileen cabsinaa. Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Jawaar Mohammed Oromoodhaaf maali? Jawaar Mohammed Oromoodhaaf maali? Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Shuggut Galataa Oromoodhaaf maali? Abdii Raggaasaa Oromoodhaaf maali? Oromoo jirtu. US, stop supporting Ethiopian government.
US, stop supporting Ethiopian government. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Bilsigana, down. Bilsigana, down. Bilsigana, down. Abiy Ahmed must go. Prime Minister of Ethiopia must go. Prime Minister of Ethiopia must go. Hibbo kara bibiran taate yoo dubbiin Jawaar Mohaammed dhugaa taate Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf maali? Hibbo kara bibiran taate yoo dubbiin tiyya dhugaa taate Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf maali? Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf maali? Baqqala Garbaa Oromoodhaaf maali? Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Shuggut Galataa Oromoodhaaf maali? Abdii Raggaasaa Oromoodhaaf maali? Hibbo kara bibiran taate yoo dubbiin Jawaar Mohaammed dhugaa taate Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Hamzaa Booranaa Oromoodhaaf maali? Jawaar Mohaammed Oromoodhaaf maali? Jiraadhaa hamileen cabsina. Excellent. Free Jawaar Mohaammed. Free Baqqala Garbaa. Free Hamzaa Booranaa. Free Gammachuu Ayyaanaa. Free Shamsuddin Taha. Free Lammii Beenyaa. Free Michael Boran. Free Abdii Raggaasaa. Free Oromo political prisoners. Free Oromo political prisoners. Oromummaa is not a crime. Oromummaa is not a crime. Stop killing Oromos. Stop. Abiy Ahmed. Stop killing Oromos prisoners. Abiy Ahmed. Stop killing Oromos heroes. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed Diina Kenya. Abiy Ahmed Diina Kenya. Jawaar Mohaammed Baqqala Garbaa Abdii Raggaasaa Shamsuddin Taha. Goottan keenya nuti Oromoon gabrummaa hifanneerra gabrummaa maal akka taate ni beekna. Abiy Ahmed Oromoon naftanyaa jalatti hin bulu. Oromoon qeesaatti abbaadha. Oromoon qabeenya isaarratti abbaadha. Abiy Ahmed Oromoo hidhanii filannoon hin jiru. Maal filannaa? Waan filannu qabnaa? Naftanyaa ni filannaa? Ergamtoota naftanyaa ni filannaa? Maxxantoota TPLF ni bitannaa? Nuti warra kaleessa ergamtoota TPLF maxxantoota TPLF har'a immoo ergamtoota naftanyaatiif mataa gadi hin qabannu. Hoggansi kenna hayyoonni kenna guyyaa 13 garaa duwwaa wanti bulaniif wanti isaan argan waan biraatii miti. Itoophiyaan hayyoota mana hidhaatti donqooroo waajjira guurattee biyyattiin donqooroodhaan bulaa jirti. Biyyattiin jaamaa baratee hin beekneen bulaa jirti. Biyyattiin namoota akka namaatti yaaduu hin dandeenyeen bulaa jirti. Biyyattiin seeraan osoo hin taane uleedhaan bulaa jirti.
biyyattiin yaadaan osoo hin taane qawweedhaan bulaa jirti. Kanaafuu Oromoon sirna bulchiinsa biltsiginnaa abadan hin fudhannu. Ni fudhanna! Ni fudhanna! Ni fudhanna! Ni fudhanna! Hidhamtoonni siyaasaa guyyaa 13 beela malee wanti jiraataniif waan as deemaa jiru beekanii hubadhaa Oromoo. Sabboonummaa dhabamsiisuuf deemanii hubadhaa Oromoo. Oromiyaa waan jettu dhabamsiisuudhaaf deemanii hubadhaa Oromoo. Aadaa Oromoo awwaaluudhaaf deemanii hubadhu Oromoo. Oromummaan akka hin jiraanne gochuuf deemanii hubadhu Oromoo. Seenaa Oromoodhaa seenaa kitaaba biyyattii sanaa keessaa baasanii hubadhu Oromoo. Ni hayyamna! Ni hayyamna! Aadaa Oromoo Harargee ni dhiifna! Aadaa Oromoo Wallaggaa ni dhiifna! Aadaa Oromoo Jimmaa ni dhiisna! Aadaa Oromoo Ilmaan Sikkoo Mandoo ni dhiifna! Aadaa Oromoo Tuulamaa akkanumatti ni dhiifna! Duunee banna malee aadaa keenna aadaa nafxanyaatitti ni gurgurra! Abadan Oromoon bal'ina qabuun tokkummaa qabnuun amantiin sabaan lagaan akka isaan barbaadanii addaan ni qoodamna! Maal jetture? Ni qoodamna! Ni qoodamna! Ni qoodamna! Jawaar Mohaammed wajjin dhaabbattu! Baqqalaa Garbaa wajjin dhaabbattu! Hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda waliin dhaabbattu! Namoota muraasa yaamnu qofa osoo hin taane yeroo ammaan tanaa ilmaan Oromoo hidhamtoonni siyaasaa 5,000 oltu jira. Beektu! 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 Namni 5,000 olii kun yakka dalagee hidhame! Oromummaa hidhameemi! Hin hayyamna! Hin hayyamna! Qeerroo biyyaa na dhageetta! Qarree biyyaa na dhageetta! Yeroo ati rafti dhumatee jiraami! Kana booda falmachuudhaami! Diina kana karaarraa nu jalaa kaasii ulfaadha. Itti deebina qoy. Down down Abiyyi! Down down biltsiginna! Down down biltsiginna! Inga. Free! Free! Jawaar Mohaammed! Free! Free! Baqqalee Garba! Free! Free! Baqqalee Garba! Free! Free! Jawaar Mohaammed! Down down Abiyyi! Down down Abiyyi! Down down Abiyyi! Down down Abiyyi! Injifannaan uummata Oromootiif. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii akkuma argaa jirtanii hiriirri guyyaa har'aa keessatti gaggeeffamaa jira. Kan gaggeeffamaa jiru hiriirri akka idila addunyaatitti san keessaa nu amma kan Minisootaa bira jirra. Minisootaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Qabbanni isaa negatiiva 12. Kanuma keessaa qabbanaaf uduun taane hooggantoonni keenya hayyoonni keenya garaa qullaa agabuu dhuma du'aaf jiru jidduu jiranii nutis qabbanaaf inni deemnu hin jiru kan jedhuudhaani asitti amma deemaa jiranii ammas hiriiraan gara Oromoo koominiitiitti decha'aa jiranii nu hordofa. Qabsoo Oromoo tana Oromummaa tana wanni asii warri asii gee nam tokko bicha gaara seenee nam lama ta'ee nam sadi ta'ee nam afur ta'ee nam shan ta'ee nam 10 ta'ee arran hunda kana ta'e akkasuma kam deengaddaa almost namni humni meeqaasitti hiriira baatu yemi guyyaa hiriira deengaddaa kanarratti qoodi qaba arran mooyyaawe ni heddummaadha hamilee cabsuun waa hundatti keessatti gaarii miti. Oromoon yeroo hamilee cabsu keessatti hin jirtu. Arraan tana warreen lubbuu isaanii kannanii mana hidhaa keessatti guyyaa 13 qonqoo didanii wanni isaan nuu dhaamu jiran dhaamsaa. Maayiiti. Arraan tana dhaamsi isaan dhaaman mootummaa bichaa fi miti addunyaaf dhaamaa jiran. Warreen waan qonqoo didan. Qonqoo didanii bilisummaa teenya tana qonqoo didanii bilisummaa nu baasuu fi miti. Oromoo walirran beeynu nu hundi ni beeyna wanni isaan godhan maali addunyaa tanarratti warreen qabsoo godhee qonqoo didee kaanis bilisoomee kaanis du'ee arraan tana gabrummaan addunyaa irraa dhabamaa dhuftee Oromoo qofatti booda'ante tana Oromoo irraa sablisuuf deeman jarri yoo duunees maqaa badaa isaan irra keenye dhalootaaf dabarsuudha yoo jiraanne immoo akka warreen nu dura qabsoo godhan waa'ee qonqoo dudurrattis ja'aniiti waan kana falmachaa jiran jechuudha. Warra waa dubbisu, warra biyya keessa irra warra waa dubbisuun beeyne, kan biyya bulchu warra waa dubbisuun beeyne. Warreen hidhaa jiru kan Oromoodhaa warra waa dubbisuu beeku. Warra addunyaan akkatti bultu beeku. Akkasuma kam? Saniifuu jarri kun jara warri isaan dura qabsoo saba isaatiif godhee dabre san kitaaba san dubbisanii san jala yaa'aa jiran.
dhaamsa keenyaanii miti. Warreen isaan dura dabran kanneen amata 100 fi 200 fi 300 ol ama 500 ol waan san jala yaa'aa jiranii jechuu tana hin galtuuf mootummaa Itoophiyaadha hin galtuuf abiyyiifaadhaaf because they don't know hin beekan namni tokko qoonqoo dide haa duub beekan isaan qoonqoo duduu isaanii tanarratti ogguu isaan qoonqoo didanii dhuman waan isaan qabatu addunyaa tanarratti hin beekan jechuu san beeksisuuf qabsoo dhiisanii saniifuu qabsoon isaan godhan amma mana hidhaa keessatti illee qoonqoo didanii qabsoo nuu godhu jiranii jechuu nuti immoo hiriira ba'uudhaaf sa'a 2 sa'a 3 sa'a 4 hiriira baanee addunyaa tana ta dhageessuuf tan dhageenye itti himuun barbaachisaadha jechuu eega sa'a haga saniif qabuun barbaachisaa abbootiin garaa waan gootu ni beeyti abbootiin garaa dheengadda maal jechaa turarra abbaleeyyan kiyya qabsoo Oromoo tana keessatti akkan dubbanne warreen qabsoo Oromoo tana asiin gee akkan dubbanne manguddoon qabsoo Oromoo tana asiin geesse arra bikka silaa kabajaadhaan qabsoo tana gaggeessitee nagayaan duutu arra biyya keessa qabsoo Oromoo gurguraa jirti jechuu warra umriin aman 2 fi aman 3 kadura dura beeka garuu gootawwan keenya arra bibbitamaa jiran jechuu wanni gaariin takka maali qeyroo biyya keessa jirtuu fi qeyroo addunyaa keessa jirtuutu waan isaan dabsan diriirsaa jiraachuu biyya keessatti sigalee tanaafuu Oromoo hamileen cabsinu qabsoon Oromoodha abaaboo teenya laaluu qabna abaaboon teenya warreen Minilik dura dhaabbatanii dhuman warreen Haile Sillaasee dura dhaabbatanii dhuman warreen Dargii dura dhaabbatanii dhuman warreen dheengadda Mallas Zeenaawii dura dhaabbatanii dhuman arrallee Abiyyi dura dhaabbatanii dhumu jiranii jechuu qabsaawaa jiranii jechuu qabsaa'uun dirqama keenya saniifuu abaaboon teenya haga Oromiyaan bilisoomtu if boodan je'inaa jetteen nuu dhaamte malee arraan tana nuti mootummaa Itoophiyaa yeroo takka dhiiga dhaabne jechaa bitamanii dhodhokatanii ta'anii jechuu arra jara kana sablina isaanii yeroo gabaabduu keessatti rabbiin nu garsiisa akkasuma hanganumaan dhaamsa dhaabbachuu barbaade galatooma. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hiriirri Minisoota gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufuun Minisoota Kaapitaal Hiilii irraa ka'uudhaan gara Oromoo Koominiitiitti deebi'amee jira amma uummanni Oromoo Koominiitii keessatti ol ga'ee marii gaggeessu jira hirmaattota hiriiraa keessaa nama 2 as biratti qabadheera yaada isaanii kam wajjin dhageenyu ta'a. Ani maqaan kiyya Jamaal Aliin Naanjaari. Jamaal maal wanni si fidee asitti hiriira qabbanni -12 dha wanni adda sin baase maal qabbana kana keessa? Dhugaadha arraa qabbantii negative almost freezing jechuun qabbana hamtuudha jira yeroo ammaan tanaatti qabbanni jirtu sun nutti hin dhageeffamtu wanni hiriira kana arra nu baaseef hayyoota keenyaa fi hogganoota keenya kanneen hidhaa jiran lagannaa qoonqoodhaa guyyaa 13f waan godhaniif akkasumatti kana qofa osoo hin ta'in akkasumatti mootummaan nama nyaattuun waan sabaa fi sablammii hunda cunqursaa hoggantoota keenya sadarkaa isaan du'arra jiraniif hiriira baanee hiriirri kun kana qofaa miti mirga abbaa biyyummaatis deeffachuudhaaf hiriira baanee jechuudha. Galatoom Jamaal. Biqila maaladha wanni qabbana kana keessa asitti isin fidee maal sababeeffattaniiti wanni hiriiradhaa qabaataniif? Yaa akkuma beekamutti biyya keessatti waan deemaa jiru addunyaa guutuun quba qaba. Qaroowwan keenya hayyoonni keenya qabsoo kana fuudhanii argitee galfata qabsoo kana fiduudha warra qabsaa'anii har'a lagannaa nyaataa godhanii lagannaa nyaataa jechuun kan qabsoo mana hidhaa sana keessatti kiyyoo sana keessa taa'anii wanni gochuu qabanii inni dhumaa isuma kana jechuudha lubbuu isaanii irratti murteessanii gaafiin Oromoo kun mirga Oromoo kun akeekni kaayyoon Oromoo kun akka galfata argatu lubbuu isaanii isa dhumaa lagannaa gochuudhaan kennaa jiru jechuudha. Har'a Oromoon kan jabeessee fageessee laaluu qabu
kaleessa Taaddasaa Birruun du'e jennee gaddinaa kaleessa Maammoo Mazammir fannifameera jennee gaddinaa Hayilamaariyaam fa'aa Waaqoon fa'aa Jaarraan fa'aa Elemoon fa'aa Baarootumsaan fa'aa isaaniin gaddaa ture dhuguma wanni sun yoo nu guba ta'e kanarra godhamu ija keenya duratti immoo wanni argaa jirru kuni sanaa gadii mitii jechuudha har'a hayyoonni kun beektonni kun argitee biyyi sun qabdi kan jedhamu biyya sana qofaaf otoo hin ta'in riijinii sanaafillee humna murteessaa ta'e kana har'a wallaalan ugguree har'a Jawaar faas Baqqalaa faas Dajanee Xaafaa faas Abdii Raggaasaa Gammachuu Ayyaanaa haa jennu malee isaanii gadimmoo humna meeqatu aanaa fi zoonii adda addaa keessatti hiraaramaa jira jechuudha maneen keessaa baasanii ajjeesaa jiru maal state of fear uumanii uummata Oromoo gadi qabnee bulchinaa jechuudha kanaaf uummanni kuni seenaa Maammoo fa'aa seenaa Shinniggaa fa'aa kaasnee guyyaa goototaa yeroo kabajnu har'a moo ija keenya duratti gootonni dhabamuuf deemuu jechuudha kanaaf Oromoon ciisee bulee taa'uu hin qabu waan qabu hundaan humna qabu dandeettii qabu qeeroo nama jalqabeera isaan cinaa hiriiree gara sanatti bobba'uutu danda'uutu irra jiraata jechuudha kun isa dhumaa ta'uu danda'uutu irra jira kana ta'uu baannaan akkuma isaan nu kajeelan akkuma isaan lafa nu kaa'an sana waggaa meeqaaf nu bituuf deemuu jechuudha har'a kan nu bitaa jiru nafxanyaadha amma diina kee tarreessu otoo naan jettanii anaani tokkoffaa nafxanyaadha lammaffaa OPDOdha sadaffaadha TPLFin waan TPLFin nu goone jarri kun kan nu gochaa jiran jechuudha kaleessas sheeltarii coverage TPLF jala ta'anii nucleasiin kan nu miidhaa ture humna amma nu bitaa jiru kana jechuudha kanaaf Oromoon kana dammaqee qaroowwansaa hayyoota mana hidhaa keessatti lubbuu isaanii isa dhumaa kana mana hidhaa sana keessa ta'anii waan kaffaluu qabanii fi waan gochuu qaban sana taasisaa jiru nu immoo ala keessas haa ta'u biyya keessas humni jiru kuni bakkuma jirutti ka'ee cinaa isaanii hiriiruu haala isaan nu hiikaman jechuun jabaannee hiiksisuu danda'u nurra jiraana malee warri hidhe sun immoo ajjeesuudhumaaf hidhee jechuudha kanaaf wanni nu ciibsu hin jiru wanni nu teessisu hin jiru waan kana walitti sagaleessinee humna harka wal qabannee haala isaan ittiin ba'uu danda'an maqaan isaanii haadhaamu nama san nama afur dhaamu malee humna baay'eetu jira jechuudha naannoo sanatti har'a waan isaan keessa jiran beeku asitti qorra keessatti yeroo hiriira baanu keessi keenya immoo gubataa jira jechuudha gubbaan keenya qorri kunis nutti hin dhaga'amu kanaaf uummanni Oromoo bitaa mirga bakka hunda kan jiru haala kana hubatee wanni seenaadhaan kaasaa turre suni har'a moo seenaa ija keenya duratti argaa jirra jechuudha kanaa keekkanneeti karaa hundaanii ka'amuus namarra jiraata wanni manatti gallee nu ciibsu hin jiru kan jedhuun dhaamsa dabarsuudhaa fi hiriira kanarratti hirmaachuudhaaf baanee jechuudha. Galatoom mee Jamaal hiriira kana hayyoonni teennaan argite namoonni kunniin akkuma beekamu akkuma hunduu yaadatannu namoonni hadda biyya bulchaa jiran yookaan biyya bitaa turan kunniin namoota ganna 27 fi TPLF waliin uummata kana qulqulsaa ture namni har'a isaan argitee hidhanii irratti baacaa jiran kuni namoota kalee isaan gabroomsaa kophee isaanii hidhaa fi turan namoota jalaa baasee biyya isaaniitti galchee isaanu garangoo as fide har'a namoota kana yeroo baacan argina so ummanni Oromoo mootummaan kun mootummaa nama argitee hayyuu isaa hoogganoota isaa hidhee dararaa keessatti dararaa jiru kanaan mootummaa kiyya jedhee warra fudhatee harka dha'uuftu jira namoota akkanaa kanaaf dhaamsati qabdu maalidha? Dhugaadha gaafii bareedduudha na gaafattee gaafii teetana wal duraa boodaan si deebisuu kiyya dura dhaamsi nuti ilmaan Oromootii qabnuu fi hiriirri kun hiriira qabbanaati qabbanaa yoo daqiiqaa 10 keessa dhaabbatte duutu huccuu ofirraa baafte yoo cuuffatte immoo hiriirri nuti irra keessa baane kun freezing Minnesota North America tana keessa yeroonii fi qabbantii freezing zone yookaan immoo below 0 yoo gizee taatu daqiiqaa 10 dhaabbachuu hin dandeessu huccuu malee 5 minutes yoo dhaabbatte ni duuta yoo huccuu uffattee keessatti wanni goote gartee tattaaffii goote if jiraachifte kana keessa uummanni Oromoo ittiin dhageeffamu kan balleessi kiyya qabbana kana keessa bahu kanaa miti lubbuun yoo baateewu ilmaan Oromoo waan halaala jirruuf waan isaan keessa jiran kanaan nu dhageeffamaa jiru yeroo ammaan tana hooggantoota keenya kan amma hidhame kana hooggantoota Oromoo bikka sadiitti adda fuudha hooggantoonni keenya kun kan Oromoo Oromiyaa gaafa Oromoon ifiiniif bulchaa turte Oromoo gaafa lafa siisan saaman dura dhaabbachaa Milliikii fi kanneen Milliik dura dhaabbatanii dhuman jechuudha. Kanneen Milliikii fi Hayilee Sillaasee booda dhaabbatan hooggantoota keenya kanneen akka Waaqoo guutuu